يا سانجرا نرى حاول استاكست قالتي نقول شوفها ناي بقى مقابري تتقال شوفي سان قالتي نقول شوفي مقابر دكتور قالوا ديداني جنونا ولا مو جراني تو لكن مسك ولا ناقص قرب ولا يا هاوي لمن انه ما يتايو ياوي سما يتايو مزي سر يتاي شان انت አይታየ ወጥተሽ እንደገና ግቢ ያዊ ከዚህ ገስት ውስጥ ወጥተሽ ከዚህ ቲክቶክ ውስጥ ወጥተሽ ግቢ እንደገና የሞላ ናፍጠኛ አንድ ሰው የሞላ ናፍጠኛ እንደው በዚህ ሰሞን እናንተን ካላቃጠልኩኝ እኔ ሰው አይደለሁም እንደ ናፍጠኛ የጠገበ የለም በዚህ ምድር ላይ እንደ ናፍጠኛ ጋበኛ ናፍጠኛ ይሄ የተነፋውን ማስተንፈስ የግድ ነው ይሄ የመኪና ጎማ ታውቃላችሁ አይደለም በሆነ ነገር ከነካችሁ ይተነፍሳል በስለት ከነካችሁ ናፍጠኛ እንደዛ ካልተነፈሰች ልክ አትገባም ትናንትና ዶክተር አብይ ፓርላማ ላይ ከዚህ በፊት የተናገረው የጅብ ቆዳ እጅ ላይ አስረም 4 ኪሎ ገባለሁ የምትል ቀላል አልሳኩም እኔ ትናንትና አሁን እናንተ ማታ አድርጋችሁ 4 ኪሎ የምትገቡት እንደው ሰው የሆነ የተማረ ምሁር ነው እንጂ 4 ኪሎ ምገባ ሱፍ የለበሰ ቁምጣ ለብሰ የጅብ ቆዳ አስረ ነው 4 ኪሎ የምትገባ አታፍሩም ትንሽም ያኔ መቼ ነበር አንድ ጊዜ በ24 ሰዓት ወደ 4 ኪሎ እንገባለን ብሎ አዋጅ አውጆ ከዛ ገበሬዎች እውነት መስሏቸው ጋቢ እዚህ ላይ ተሸክሞ በባዶ እግራቸው ወደ 4 ኪሎ ሲመጡ ነበረ ከዛን ጀግኖች ኦሮሞ ጀግኖች መንገድ ላይ ተባጋቸው jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya kan jaalalaa isiniif baay'eetti isin jechaa nagaa haala viidiyoo biraa qabatee isiniif dhiyaatee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu filaadha viidiyoo kana immoo isinitti tole share like gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha egaa viidiyoodhaan qabatee isiniif dhiyaatee waa'ee du'a poolitiikii qananii addunyaa fi hidhamoo obboleessa keenya Umraalam Goosaa irratti waan tokko dubbachuu barbaada. Egaa innis yeroo ammaa kanatti jechuudha namoonni tokko jechuudha kan Oromoodhaaf quuqama hin qabne fakkeessee Oromoo miidhuudhaaf kan akka waan Oromoodhaaf quuqameetitti dhugaa qananii baasuudhaaf ragaawwan sobaa adda addaa qabatanii deeman jiru sooshaal miidiyaa kanarratti okay isaanillee haadhiin rakkoon qabu isaan duraanuu fakkeessanii uummata Oromoo artistoota Oromoo guddina waan hin jaalanne akkasumas ajjeechaa isaaniitti irratti hirmaannaa waan qabaniif sababa garaagaraatiin waan barbaadan gochuu danda'an jechuudha Oromoo xiqqeessuudhaaf duraanuu kaayyoon isaanii Oromoo xiqqeessuudhaaf hanga kana karaa argatanii daandii barbaadu jechuudha garuu jechuudha namoonni jechuudha isaan jala deemanii wahiif jedhe inni jedhanii Oromoo ta'anii jechuudha fakkeenyaaf jechuudha yoonee maanyaa nama Oromoo gaazii yookiin beezila irratti naqanii gubwaniidha nama jedheedha nama adiraamaa isin irratti hojjechaatan biizinasii hojjedha nama jedhee Oromoo kana irratti taphachaa jiruudha fakkeenyaaf ijoolleen Oromoo isaala deemanii ragaa qabatamaa isaa kana jedhe fudhatanii irratti dubbatan dhugaa rabbii Oromoo jechuun Oromoo ofiin jechuun isaanii nama shakkisiisa Oromoo ofiin jechuun isaanii nama shakkisiisa jechuudha egaa yoonee maanyaa jechuun nama egaa yoonee maanyaa kana jechuudha nama Oromoo kufaatti Oromoo dadhabsiisu
Oromoo akkasumas immoo jitu artistoota Oromoo irratti miidhaa guddaa geessisuudhaaf halkanii guyyaa inni waa'ee Oromoo kana odoo hin ta'in waa'ee jecha dubartoonni tokko sooshaal miidiyaa kana irratti jedhan irraa kan ajandaa godhatee ittiin jiraatudha. Jireenyi isaa sooshaal miidiyaa kana waan ta'eef hojii biraa hin qabu jechuudha. Kanaafuu jechuudha dhugaan tokko wanta hin beekne tokko irratti hin dubbatamuu qabu. Fakkeenyaaf Qananii Addunyaa akkuma beekamu diraamaa adda addaa hojjechaa turte suurawwan diraamaa adda addaa waggaa 3-4 dura jiru irraa kutanii hundaalamtu akkas godhe jedhanii yeroo har'aa karaa biraatiin dhufan baay'ee sheemidha. Namni tokko jireenya keessatti jaalallees haa ta'u haadha manaatiif abbaa manaas haa ta'u wal loliinsi waanuma jiru. Eenyu keetu jireenya keessa jiraattee waliin loliin dhumaan tokko hin ta'in noormaalii jiraattu jirta hin jirtu. Kanaafuu jechuudha kanallee sababa godhatanii suuraan kun of dubbisa. Ijoolleen Oromoo suuraa san maxxansanii Andu'aalam irratti gurmaa'uudhaaf isa xiqqeessuudhaaf suuraan kun hin dubbata yoo isin dubbachuu baattan jettanii afaan keessan gadi bantan dhugaa rabbii Oromummaan keessan qila yaada gosa wajjin rabbi. Innaa dhugaa waan baay'ee nama ajaa'ibsiisaa sooshaal miidiyaa kanarratti haalli Oromoo kana jechuun baay'ee Oromoo kana dhuguma jedhee abiyyi bar laaleetuma gara hundaan Oromoo kana madaalee hayi Oromoo kanaa jedhe. Dhugaa jedhe. Kanaafuu jechuudha Oromoo taatee Oromoo obboleessa keetii irratti yeroo akkatti duultu dhugaa qabatamaa tokko hin argin. Fakkeenyaaf iddoo buna itti danfifamu minxaafii bunaati kan jedhame isaan amma akka sooshaal miidiyaa kana achirratti jedhanii wanta walii gad oofessu. Dhugaa waaqayyo kun egaa wanta akkanatti ilaalan minxaafumti bunaa sijjammar. Kun yeroo sargiin qopheeffamu balbalaa qabee hangam iddoo mana ga'utti kan diriirfamee jiru fakkaata. Kanarratti buna akkamiitu danfa. Dhiiga achitti jedhanii akkasumaan waan hin taane karaan isaan ittiin deeman jechuudha. Ragaan qabatamaan isaan ittiin deeman illee ragaa sobarraa fagaate kan akkatti ilaalanii murteessuu danda'anidha. Kanaafuu jechuudha namoonni Oromoo taatee yoonii maanyaa kun ragaa sobaa bakkaa fidee ijoollee Amaaratirraa suuraa viidiyoowwan diraamaadhaan hojjetame irraa kukkutanii Oromoo xiqqeessuudhaaf fidan ijoolleen Oromoo isa jala deemtee qabattee suuraan kun hin dubbata jettu suuraa waggaa 3 waggaa 4 dura har'a suuraan kun hin dubbata jettu. Kana booda dubbattee dubbiin keenya gaaminas hin jedhaani gama kiyyaan. Inna viidiyoo har'aa qabadde isin dhiyaate kanuma irratti xumura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Yaada fi qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu hin dagatinaadha. Turtii gaarii. Suurri dubbata si galee ciboonate anaaf deemtu naa gargaaru akka kee biyya keessatu hin jiraadhe intala Oromoo ta'uu kan maqaa ishee wallaalus intala Oromoo ta'uu ishee nan beeka si galee maqaa ishee wallaalus aadaa Oromoo uffannaan akka isheen beeksisaa turte moodeelistii Oromoo akka isheen taate nan beeka si galee akka kee garuu ishee faana interviyuu hojjedhee ishee faana taa'ee nyaadhee dhugee dhugaa ishee garuu nan waallee amma humna koo intala Oromoo ta'uu isheef qofa sagalee ta'eeraafi amma humna koo si galee akka kee ishee faana nyaadhee dhugee dhugaa ishee nan waallee inni riyyaa koo ta'ee dhugaa ishee irra hin teenye suurri kun hin dubbata si galee akka intalli kun ofiin ajjeesne akka intalli kun ofii miine suurri kun hin dubbata yoo ati dubbachuu baattes garuu ati waan ati haasoftu ammayyuu waa'ee moftuulummaa kee haasofta si gala cinii namni arrabseef ammas eeyooti siin si arrabseef ammas maaliin si arrabsa maal keetiin zarii keessa kamiin si arrabsa nam maal jedhee si arrabsa nam dhibbarra of hin kaa'inati laanatu lafa xaase godha foon haadha konaa nyaachisu si galee of beekta waan ta'eef of beekta ani sanas ta'e kana dhugaa nama tokkoo bira darbuu hin danda'u dhugaa koo namni haa fudhatu haadhi sunni waa biraati si galee faana nyaattee dhugdee garuu inni gwaaddanyaa kootetti ati utuu keessa isaanii sirriitti beektu ijoolleef deebiin taane deebisaa cigootiin immoo asirratti namootuma maqaa ishee hin beeknetu isheef sagalee ta'a. Ati inni maqaa ishee beektu yoom sagalee taateef? Ati inni ati faana nyaattee dhugde yoom sagalee taateef? Cini yoon isheef sagalee ta'e asiitii isa kanan dhaba isa lubbuun jiru nan dhaba jetteeti albaata ofirratti si galee nan beeka waan ta'eef onnee keen beeka duras si gala garuu cigoo dhiisi na faana cigoo dhiisi. Cigoo dhiisi sittaaf
irraa gadi sitti dhiibeen si faana haasa'an gaafa naasoo si gale. Nama nagaa kuwaati nama nagaadhaati waan hundumaa keessan galtu adeenne isa kam keessa galtaree ati waa'ee masa kanaa bilchaadha bakka anaati keessa galtu dhugaama nama tokko dhugaama nama beektu tokko dubbachuu sitti ulfaata yoo namni dubbatu immoo teessee albaatii kee